Welcome to English class. Baga gara kutaa Ingiliffaa dhuftan. Kutaa har'aa tana keessatti akkuma kutaalee darban kan biraa namni Ingiliffaa hin beekne tokko dura maal baruu qabaa jennee ilaalaa turre. Kutaa har'aa tanaanis waa'ee bamaqa yookiin pronounii we jedhamuti kan ilaaluuf deemnu jechuudha. Pronouniin we jedhamtu yookiin bamaqa jechuun maal jechuudha yoo jettan kan bakka maqaa bu'ee tajaajilu jechuudha. Fakkeenyaaf we ka jedhu nuti ka jedhu irraa bakka bu'e. Nutiin kun yoo studentii taane student bakka jedhu dhiifnee maqaa san dhiifnee we fayyadamnaa jechuudha nuti kan jedhu. Saniif har'aan tanaa bamaqa yookiin pronounii we jedhamtu kana ilaaluuf deemnaa jechuudha. We jechuun nuti jechuu erga ta'e akkuma pronounota biraa yookiin bamaqoota kana dura darbanii waqtiilee sadaniin wal qabsiisnee ilaaluuf deemnaa jechuudha. Waqtii sadan jechuun kanneen present tense jennuun yeroo ammaatii fi past tense kan jennuun ammaas yeroo darbe, future tense kan jennee waan fuulduraatti jennee ilaalaa turre jechuudha. So waqtiilee sadan kanaan ala haasawni ilma namaa akkam baane beekamaadha. Walumaa galatti gaamee haa ilaallu fakkeenyota muraasaa wajjinii jechuudha. Inni jalqabaa present tense kan jennuun waqtii ammaa yookiin wanta amma tahaa jirurraa haa haasofnu jechuudha. Bamaqa yookiin pronounii we jedhamtu wal qabsiisne. Itti fayyadamni isaa akkami yookiin formulaan isaa akkami kan jedhu haa ilaallu durarratti. We finneeti san booda are ka jettu irratti daballaa jechuudha. Are booda jecha finnee yookiin words jedha jecha yookiin jechoota nu barbaachisu finnee irratti daballaa jechuudha. Isuma kana contraction ka jedhamu jira. Gabaabsamee haasawni tokko gabaabsameeti haasawame yeroo hedduu warri native speaker kan jennuun warri afaan san irra dhalatee fi guddatee jechuu ni dandeenya. Yeroo isaan haasawan gabaabsanii haasawanii warri afaan san barate garuu dheeresseetuma dubbisaa jechuu akkuma agartan kana. So inni kuni we're jennee dubbisna. We're bakka we are jennee dubbisnu we are jennee edda dubbisnu yookiin bakka dubbifnu maal jennee dubbisuu qabna. We're jennee jechuu gabaabsine. Mee fakkeenya jalqabaa haa ilaallu. Fakkeenyi jalqabaa maal jedha? We are almost there jedha. Gabaabsine yookiin contract goonee yeroo dubbifnu yookiin dubbannu we're almost there. We're almost there. Akkuma barreeffama kalara diimaadhaan agartan kana jechuudha. We're almost there jennee dubbisnaa jechuudha. Kana jechuun gaa achi jirraa jechuun ni danda'ama jedha hiikkaan isaa. Maal jechuudha? Okay, akkuma amma viidiyoo argaa jirtan kanaatitti namoonni asirra jiru kun namni tokko ka'ee nama kaaniin maal jedhaani? This city is very far yoo jedheen magaalaan tun hedduu fagoodha yoo jedhe no jedhaan namichi kaani. We're almost there. We're almost there. Achi geenye jechuun ni danda'ama yookiin achuma jirraa barseenne jedhaanii jechuudha. Okay. Fakkeenya inni biraa we're all together jedha. We are all together jettanii dubbisuu ni dandeessan yookiin jechuus ni dandeessan. Garuu yoo irra contract gootan irra hiikaa kannaa jechuudha. We're all together jedha. Maal jechuudha? Nuti hundi yookiin hundumti keenya waliin jirra jechuudha hiikkaan isaa. We're all together. Hundumti keenya waliin jirra. Namni tokko amma fakkeenyaaf maal jedha? I feel lonely. I feel lonely yoo jedhe kophummaatu natti dhagahamaa jira yoo jedhe no, we're all together. Don't worry, we're all together jedhaan. Omaa yaadiin waliin jirra jedhaan. Fakkeenyaaf barattoonni barattootaan yoo waliin jirra jechuu barbaade maal jedhaanii barataan tokko barataa kaaniin don't worry guys, we're all together. Omaa yaadiin jirana hundinuu waliin jirra. Okay, fakkeenya biraa we're Oromo, we're all together yoo jenne we're Oromo, nuti Oromoodha. We're all together. Nuti hundi keenya waliin jirra, wal bira dhaabbannaa jechuudha. Okay. Fakkeenya inni itti aanu we need it jedha. We need it. Asirratti aariin qabu
are males yeroo itti fayyadamnu jira jechuudha isin agarsiisa. Are malee pronoun we jedhamtu are malee yeroo itti fayyadamnutu jira. Aariin yeroo hin barbaachisne yeroo akkanaa kana jechuudha. Fakkeenyota hedduutu jiraachuu danda'a. Ammaaf isuma kana ilaallu. We need it jedha. We need it jechuun maal jechuudha? Nu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana I need it yoon jedhee anna barbaachisa. She need it ishii barbaachisa. He need it isa barbaachisa. They need it isaan barbaachisa. We need it nu barbaachisa jechaati deemtaa jechuudha. So akkasi fayyadamuu dandeessa. Gara qabxiitti aanu yoo dhufnu future tense jedha. Future tense yeroo fuulduraa. Yeroo ammaatii wal qabatu finnee jirra. Amma kan ilaaluuf deemnu waqtii yookiin yeroo fuulduraa. Isa kana hoo pronoun yookiin bamaqa we jedhamtu kana akkamitti waan fuulduraatii wajji wal qabsiisnee haasa'uu dandeenya? Akkaataan yookiin structurein yookiin immoo formulaan isaa kan itti ijaaramuu qabu we jalqabarra fiduudhaan will ka jedhu waan fuulduraa kan agarsiistu verbii kana itti daballa jechuudha. San booda jecha haasa'uudhaaf nu barbaachisu kan yeroo haasa'uu san barbaannu nu barbaachisu itti fidanna. Akkasitti ijaarama jechuudha himni kun. Akkuma kan reefu inni illee gabaabsamee barraa'u yookiin immoo dubbatuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf we will kan jettu will jennaan jechuudha. Will ni dheerata xiqqoo. Okay, will. Fakkeenya jalqabaatiin wajjin haa ilaallu. Fakkeenyaaf inni kun maal jedha? Will cook jedha. Will cook. Asirratti akkuma agartan kana jechuudha. We will cook kan jedhu gabaabsinee maal jenneeni? Will cook. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan kana will cook jechuun maal jechuudha? Cook jechi jedhu bilcheessu yoo ta'u will cook yeroo jennu maal goone jechuudha? Nyaata bilcheessinaa jechuudha. Okay? Fakkeenyi inni itti aanu will fail jedha. Will fail. Kunoo maal jechuudha? Ni kufnaa jedha. Maalirra dhaabbatee ni kufne jechuu danda'a nam tokko. Fakkeenyaaf yoo qormaanni tokko kan ulfaatu ta'e this exam is very hard jedha barataan tokko barataa kaaniin. Qormaanni kun hedduu ulfaata. I think we'll fail jedha. I think we'll fail. Akka yaadutti I think jechuun akka yaadutti we'll fail ni kufnaa jedha. Sababa qormaanni ulfaatuuf jechuudha. Jechi fail jedhu kufuu jechuudha. Fakkeenyaaf qormaata maatirikii qabxii isaa yoo kan laaltan ta'e nam tokko A yoo fide A dha, B, C jechaa deema, D booda maaltu jira? F C kaayamaa jechuudha. F jechuun maali? Fail ka jedhu qubee jalqabaa fudhataniiti jechuudha. So F fide yeroo jedhan fail ta'e yookiin kufee jechuudha hiikaan isaa. Okay? Inni biraa will pass. Faallaa saniitiin, faallaa failiitiin paasiin maal jechuudha? Maal jechuudha? Ni darbinaa jedha. Pass jechuun darbuu yoo ta'u waan fuuldura haasawaa waan jirruuf ni darbina jedha. Baratuma tokko kan isa reefu kan yookiin barataan biraa barataa kaaniin maal jedhaani? This exam is very easy. This exam is very easy. Qorumsi kuni baay'ee salphaa tokko. So we'll pass yookiin immoo I hope we'll pass ndi dabarra jedheetiin abdaddaa jedha. Okay? Qabxii xumuraa past tense ka jedhu irra geenya jirra. Waan darbe haasa'uudhaaf deemna willidhaan wal qabsiisnee jechuudha. Okay, structure yookiin immoo caasaan isaa akkamii? We kan jedhu finnee where itti daballaa jechuudha. Waan darbe gisee haasofnu. Okay? Where booda jecha finna yookiin immoo wordii finna san booda waan barbaachisu yookiin dhaamsa dabarfachuu barbaannu san dabarfannee jechuu waan fuulduraatiin. Fakkeenya jalqabaa kana wajjin yoo kan ilaallu ta'e we were all tired jedhu. We were all tired. Akkuma agartan kana we were all tired. Hundi keenya dadhabnee turre jechuudha.
erga hojii dadhabsiisaa tokko hojjette booda namni baay'een maal jettee deebisti? We were all tired. Hundi keenya dadhabnee turre. Yoom yeroo darbe keessa amma dadhabbiin qaba yeroo si dubbatu jiran kanatti. Kan itti aanu we were very busy jedha. We were very busy. We were very busy. Maal turre jechuudha? Nuti hojiin nutti baay'atee ture jedha. Akkuma asirraa agartan baay'ee hojiin nutti baay'atee ture. Busy jechi jedhu hojiidhaan xamadamuu yookiin immoo hojiin sitti baay'atu jechuudha. Fakkeenyi inni xumuraa we were so excited. We were so excited. Maal jechuudha? Nuti jedha. We jechuun nuti hedduu gammannee turre. Hedduu gammannee turre yeroo darbe gammannee turre. Amma immoo gammachuun qabnu jechuu yeroo haasawaa jirru sanitti. Waan darbe agarsiisaa jechuudha. So baay'ee gammannee turre jedha. Excite jechuun hedduu gammadu jechuudha. Okay? Walumaa galatti barumsi keenya kan har'aa kana fakkaata. Yaada yookiin gaafii yoo qabaattan viidiyoo tana gama jalaanuu kaa'uu hin dagatinaa. Nagaan turaa isiniin jenna.